akkuma seenaan jedhutti industrial revolution kan eegale Ingiliis keessatti. Kunis kan ta'e sababa ijoo lamaafi. Tokkoffaa yeroo sanatti humni nama baay'ee waan ta'eef. Inni lammataa immoo qabeenya uumamaa baay'ee waan qabaniif. Qabeenya uumamaa yoo jennu maaliin? Seenaan jaalala keenyaa yooma akkasiin barreeffama? Waggaa 20 yookiin 25 booda. Maal jechuudha? Taateen seenaa ta'e kan barreeffamu turtee waggaa 20 yookiin 25 yoo qabaate dabara. Maarree Waaqayyo waggaa 100 nuuf kenne. Jaalalli keenya waggaa 100 hin turu jechuudha? In tura malee. Yeroo sana seenaa qofaa osoo hin taane hambaa seenaa ta'e barreeffama. Jaalala kee akka hambaatti tun argee galmee dinqisiisotaa irratti dabalee UNESCO irratti galmeessisiisa. Jedhee amma gara qo'annaatti. Egaa Ingiliis qabeenya uumamaatiin badhaatuudha. Isaan keessaas bishaan cilee, albuudaa fi ulaa galaanaa qabdi. Qabeenya uumamaa qabdutti